akka qaama hooggansaa tokkootti maal jettu? Jaarmichi sadarkaa kamirra jira gama siyaasaaf waraanaati? Bareedaadha. Gama ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hojii hojjetutti hin jiru, homaa irra hin jiru ka jedhamuu fi kun ragaan ammoo miidiyaa adda addaa sooshaal miidiyaa laallamuu hin danda'ama jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana keessatti ABO WBOn bifa adda addaatiin qabsoo uummata Oromoo gama siyaasaatiin gama waraanaatiin kallattii kamiyyuu bakka guddaarra dhaqabeera jechuudha. Osoo kun hin jiraatin injifannoon kun hin dhuftu jechuudha. Qawween akkuma hangaaf siin jedhe duratti sii kaase meeshaa arabarraa inni liqeen fuudha. Kaga ammaa liqeen hin kaffali osoo liqeen hin deebin iyyuu mootummaan liqee kaffalee hin xumurin iyyuu harka waraana bilisummaa Oromootti guutumaa guutuu galee jira. Kun ammoo hojii malee hin dhufne jechuudha. Viidiyoo adda addaa akkuma laallamutti namooti baay'een guyyaa guyyaan booji'amu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne godina Gujii Lixaa guyyaa waggaa darbe keessatti yoo xiqqaate namoota 250 ol booji'ameera jechuudha. Konyaa Gujii Lixaa kana qofa keessatti. Meeshaaleen akka dishiqaa baay'een yoo xiqqaate meeshaa 300 ol guyyaa tokkorraa hiikamee jira. As qofaa miti lixa akkas giddugala akkas guyyaa guyyaatti ajjeesuun irraa hiikuun humni waraanaa dabalaa deemuun konyaawwan duraan qabatamaan beekna akkuma gafsiin jedhe kaan keessatti guyyaa guyyaan qabataa deemuun guutumaa guututti lafa duraan hin dhuunfatin hundumaa bifa adda addaatiin bifa qaroominaatiin bifa siyaasni isaa cimaa ta'een bifa uummata isaa ammoo seeraan qabachuutiin bifa warraaqaa sirnaa fi seera ulaagaa waraanni tokko silaa guutachuu qabu ulaagaa sansakkaa waraanni riphee lolaa tokko guutachuu qaba. Ulaagaa silaa waraanni biyya isaa bilisoomsu saba isaatiif yaaduuf ka godhachuu qabu kana hundumaa heeraaf seera mataa isaa sagantaa siyaasaa irratti hundaa'ee irra dhaabbate osoo hin sharafin kana hundumaa bakka guddaa dhaqqabee jira jechuudha. Siyaasaanis guddatee jira. Waraanis guddatee jira. Hojiin baay'ee dalagamu jira. Hojiin baay'ee bal'aa dalagamaa jira jechuudha. Ammas dalagamu jira. Gama kanaan baay'ee abdii guddaa kan qabuuf baay'ee namatti horu uummati Oromoo katti gammaduu qabu sabni Oromoo katti gammaduu qabu waraana bilisummaa Oromoo irraa ammoo fuulduratti wanti eegamuu fi sadarkaa asiin dura gahee hin beekne waggoota hedduu waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo gaggeessaa ture keessatti guyyuma tokkooyyuu waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa kanarra garee uummata isaa waliin seenee godinaalee hundatti caasaa isaa ijaarate Oromiyaa guutuu wal dhuunfate battalaan gara Finfinneetti yaa'uuf hooma xiqqootti hafee jechuudha. Gama kanaan baay'ee hojii bal'aatti hojjetamee gama siyaasaatiin gama dippiloomaasiitiin gama adda addaatiin wanti hojjetamee jiru baay'ee guddaadha. Gama kaaniin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo ABO WBOn wali quban qabu caasaa hin qabu ka jedhamu keessatti kun ammoo ololuma sobaati jechuudha. Namni silaa waan si godhu yoo dhabe akkuma gafsiin jedhu namni faallaa ta'ee namni wal dhabe tokko waliin faarsu wama maqaa walii cabsuu odeessaa jechuudha. Kanaafuu nuti akka caasaa ABO WBOtti qindoominni waraana bilisummaa Oromoo asiin duratti wanni soba ta'uun olola kana ta'uusaa wanni beekamu asiin dura yeroo karaa mariitiif waraanni bilisummaa Oromoo dirqamsiisee mootummaa Itoophiyaa gara mariitti hin fidiniin duratti maaf hin mari'anne warra kana maaf hin mari'ichine nageenyi ammoo biyya tana keessatti imparii Itoophiyaa keessatti nageenyi bu'uu hin danda'u waraana bilisummaa Oromoo maarachine gaaf jena bittannaadha. Namni isaan dubbinyuuyyuu hin beennu wanni nu akka hafuuraati hafuura wayiiti waan jedhamaa ture jechuudha. Inni kun ammoo waraanni keenya hooggansa qabaachuusaaf tokko ta'uusaa akka beekamu ajajoonni keenya ajajaa itti aanaa ABO WBO fi itti aanaa isaa hooggansi akka jiru wal duraa duubaan akka jiru kanarraaf ammoo wal gahiidhaaf yaamamanii sadarkaa idil addunyaatti biyyoota addunyaa laka keessatti hirmaatan marii kana keessatti hirmaachuun tokko waraanni bilisummaa Oromoo caasaa sirrii fi hooggansa sirrii qabaachuu isaa kun immoo waan nutti mul'isu. Asirraa ka'e ammoo caasaawwan keenya akkuma seera waraana bilisummaa Oromootti akkuma seera waraana tokkootti caasaan isaa wal duraa duubaan akkaataa isaatiin qindaa'ee kan waliin hojjechaa jiru malee bittannaa'ee yookaan kan hooggansa hin qabne miti. Nuti shiftaa miti jechuudha. Shiftaa qofa hattuu qofatti akka barbaade olii gad bittannaa'ee gareedhaan wal qoodee wanni ta'u uummata kan saamuu miti jechuudha. Kun caasaa seera qabeessa kan heeraan ijaarame sagantaa mataa isaa qabu kan kaayoo qabu qabsoo bilisummaatiif kan ba'u warraasa kan gaggeessaa jiru. Bifa hidhannootiin bifa siyaasaatiin hundumaa qindoome mootummaa garboonfataa kana saba isaarraa cunqursee
mootummaa saamicha bara baraan uummata Oromoo ajjeesaa fi hidhaa kana irraa baasee mootummaa walabaa ka Oromiyaa gadi dhaabuuf dhaaba siyaasaa ka qindaa'ee hojii hojjetaa jiru malee qaama hooggansa hin qabne tokko lamaan kayaa'u miti. Kanaafuu nuti caasaa sirnaa qabna, wal dhageettii qabna, tokkummaa qabna, akkaatuma caaseffama waraanaa tokkoon itti caasessinee caasaa isaa guutuu diriirfannee haga gadiitti hojii hojjechuu jirra. Guyyaa guyyaan kaaba, lixa, kibba, baha, giddugala waraana bilisummaa Oromoo waliin haasa'u, waliin mari'achuu, lola irratti waliin qindeeffata, siyaasa irratti waliin mari'ata. Akkamitti deemna, eessaan baane, sadarkaa kam geenne, kam ammoo akkamitti deemuu qabna. Guyyaa guyyaa wal mariidhaan kan deemu malee waraana faffaca'aa, waraana bittannaa'aa, waraana kaayoo hin qabne, waraana hooggansa hin qabne osoo hin taane waraana hooggansa cimaa fi kaayoo cimaa fi gaaddisa tokko jalatti deebi'ee wal qindeessee tokkummaadhaan waraana jiraatu jechuudha. Kaayoo uummata isaa galmaan ga'uuf gabaabuma akkanumaa jechuudha. Egaa impaayirtii yeroo ammaa nagaa dhabdee raafamaa akka jirtu argaa jirra. Sun immoo waanuma bubbuleedha. Oromiyaa keessatti lola deemaa ture, booda irratti Tigraay, Oromiyaa keessa osoo hin dhaabbatin Amaara keessatti samma waanuma kanatu dhaga'amaa jira. Gama faannoo wal qabatee jechuudha. Waruma faannoo wal jajaa turetti walitti deebi'ee wal haadhaa akka jiru quba qabna. Dhiyeenya kana immoo dhimma galaana diimaa jedhuun yeroo bubbisantu dhaga'amaa ture. Kanaan wal qabatee impaayirtiin dhugumaa impaayira taatee yookiin qaama amma qabattee jirtu qabattee itti fufuu ni dandeessi. Sana gochuudhaaf falli Abiy kaa'u maali? Deeggarsi mootummoonni Arabaa taasisaniif yaaddoo Abiy keessa jiru, kufaatii Abiy itti seenaa jiru, diigamuu impaayirtii kana baraaruu ni danda'a jettanii yaaddu? Bareedaadha. Mootummaan kun deebisee biyya kana dandamachiisa kan jedhamu mootummaa kana dhiisiti. Mootummaan kun mootummaa akkaataa dhufaasaa mootummaa kanaayyuu gaafa laallee mootummaan kun ammoo mootummaa sirrii miti jechuudha. Jalqabaayyuu qaamni mootummaa ta'ee gadi ba'e kana qaama duraanuu uummata waggaa 27 TPLF jala hiriiree ka uummata daraaraa ture, ka uummata Oromoo saamsisaa ture, ka uummata Oromoo dargaggootaa fi beekaa Oromoo hidhaa dhaansisaa ture. Warraaqsi qeerroo bilisummaa Oromoo qindaa'ee fonqolcha gaggeessee mootummaa TPLF mootummaa wayyaanee kuffisee yeroo san ammoo eegan kuffiseen duubatti warroota warraasa qeerroo hatee karaa qaxxaamuraatiin aangoo qabate osoo uummata hin fedhin jechuudha. Uummata Oromoo filatee achi hin kenne Abiy Ahmed qubaayyuu hin qabu, fedha isaallee miti, quballee hin qabu gaafa inni achi muudame jechuudha. Sababi gaafa san qeerroo bilisummaa Oromoo harkaa kataniif qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo sani jaarmiyaa if dandee jaarmiyaa qandaa ka waraana qabu waa hin teeneef qabachuu waa hin dandeenyeef qeerroon harka duwwaa dhagaa qofaan mootummaa san waan kufficheef ammoo deebisee inni iddoo kanatti utaalee akka qeerroon meeshaa hin qabne akka qeerroon ammoo waan kana dhuunfachuu hin dandeenye qindoottee hin jirre arge iddoo kanaan ammoo warroonni kaleessa uummata Oromoo saamsisaa turan kun isaanumaan deebi'anii bifa haaraan ammoo of jijjiiranii mootummaa wayyaanee ka duraan faarsaa turan mootummaa keenya mootummaa dimokiraasiiti jedhanii uummata Oromoo sababa isaa hidhaa turan qeerroo ajjeesaa turan kaan ammoo balaaleffatanii amma bifa haaraan uummata Oromoo ittiin gowwoomsuuf uummata Oromoo ittiin daallomsuuf akka mootummaa hamaatti ta'e ka waggaa 27 hammeenya mootummaa kanaa argin ka waggaa 27 ajjeechaa inni uummata Oromoo ajjeesuuf uummata Oromoo hidhuuf uummata Oromoo lafarraa buqqisu osoo argin ammoo arganii uummata Oromoo ittiin gowwoomsu iddoo kana utaalee mootummaa aangoo qabate jechuudha. Isa akkanaa mootummaa shiraa aangoo qabate kana dhiisiiti yeroo ammaa kana keessatti ammoo impaara Itoophiyaa qaamni karaa silaa seeruma qabeessaanuu bifa haaraan ka dhufe ka eenyummaa isaa duraanuu hattuun ta'in ka beekame kana mootummaa shiraa kan ta'in kamayyuu ka dhufee bulchuun baay'ee ulfaataadha. Sababa isaa guddaan jalqabaayyuu ijaarsi impaayiraa ijaarsi sirrii miti jechuudha. Waliigalteedhaa impaayirichi tokko impaayirri kun impaayira fedha uummata Itoophiyaatiin ijaarame doon ta'in afaan qawweetiin midrikiidhaan cabee sababuma humna dhabiisaatiin namni jala bulaa waan ta'eef malee
impaayerichi dumarraa kaase impaayericha sirrii osoo hin taane impaayericha karaa seera malee hin ijaarame afaan qawweetiin kan ijaarame namni tokkooyyuu jaalatee jalatti buruu kan hin dandeenye jechuudha. Mootummaa Abiyyiit isa torturaa isa dadhabaa isa humaayyuu harkaa hin qabne ka siyaasi isaa kufe ka dinagdeen harkaa kufte ka meeshaan harkaa kufe ka waraanni hundinuu kun booji'amee kun jalaa gane kaaga ammaa waraanni isaa loluu hin barbaanne ka isa baqatu ka inni ammoo humnaan achi ta'ee of kuni guutumaa guututti isa kana baraara jechuun hin danda'amu jechuudha. Rakkoon achumarraa kaatee akkaataa ijaarama impaayerarra kanarraa kaate haga ammaatti guyyuma guyyaan dammaqiinsi uummataatii fi jijjiirama siyaasaatiin guyyaa guyyaan kaka'aa deemu keessattuu warraaqsa Oromiyaa keessattuu bara baraa fi waggaa waggaan godhamu kanarraa kan ka'e biyyi kun ammoo dammaqee biyyoonni ollaa naannoleen biraalleen bifuma kanaan ammoo dammaqanii nama tokko jalatti buruu waa hin barbaanneef yeroo ammaa kana keessatti bifa kanaan yoo ammoo duraan Tigiree waraana bilisummaa Oromoo irraa faannoo irraa ammoo galaana diimaa achi galaana diimaa irraallee yoo katti fufuuteeti ka biraallee yoo teete naannoon biraalleen kibbilleen hin jira naannoon Affaar hin jirti naannoon Sumaaleen jirti guutumaa guututti bara isaa guutuu lolumaa jechuudha. Adoo loluu du'aa jechuudha. Adoo loluu caccabaa jechuudha. Adoo loluu mootummaan isaa bututuu isaa waan hin oolle jechuudha. Kanaafuu haala kanarraan kan impaayeri kun ammoo itti fufuun isaa objuudha jechuudha. Namni ammoo impaayeri ammallee itti fufsiisaa ka jedhu ta'eeti. Qaamni biraallee ammoo impaayera kana suphee biyya kana bulcha gaafa jedhu ta'eeti baay'ee ulfaataadha jechuudha. Gargaarsi warra Arabaa ammoo isarraa hambisuu danda'a ka jedhamu guutumaa guutuutti hambisuu hin danda'u. Silaa yoom hambisaa gaafa diroonii kenneef gaafa meeshaa kenneef gaafa meeshaa liqeesseef guyyaa san gaafa innillee hunda qabu waa hunda qabu silaa gaafa san dandamachiisuu danda'a ture jechuudha. Gaafa inni waraana guddaa qabu. Gaafa inni waraana muuxannoo qabu gaafa inni waraana hamilee lolaa qabu gaafa siyaasi isaa hin kufin gaafa diinagdeen haga tokko goontu silaa gaafa san dandamachiis ture yeroo san iyyuu hin dandamachiine yeroo amma diinagdeen kufte yeroo waraanni harkaa bitannaa'e yeroo meeshaan liqee inni fudhate harkaa bade yeroo diroonni itti gatii dhabe yeroo jeettiin itti gatii dhabe yeroo wanni kamiyyuu itti gatii dhabe kana keessatti impaayera kana Abiyyi dandamachiisee itti fufsiise jechuun objuudha jechuudha. Guutumaa guututti fufsiisuu hin danda'u. Baraaruullee hin danda'u, bulchuullee hin danda'u, qindeessuullee hin danda'u, tokkoomsuullee hin danda'u, faayidaa tokkollee gatii tokkollee hin qabu jechuudha. Carraan isaa yoo jiraate biyyoota addunyaallee wanni beekuu qabanu Abiyyi aangoo gadi dhiisee qaama biyya bulchuu danda'u, qaama biyya isaa dhuunfachuu danda'u kan gadhiisee deemuu alatti biyyaaf lubbuu namaatiin taphachuun waan isarraa hin eeggamne. Kana beekee hubachuu qaba innilleen firilleen diinni isaalleen kana beekee hubate yeroo gabaabaa keessatti qaamni gula yaa'uuf qaamni isa jala hiriirelleen boruuf faayidaa tokkollee akka hin arganne lubbuu ofiitiif qabeenya biyya kana boruuf barbaachisu namoota silaan lammii biyya kana boruuf barbaachisan diinagdee biyya kana boruuf barbaachisu barbadeessuuf